Oromiyaan hin danda'u miti Oromiyaan qaban. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Ergi Oromiyaas rakkoon qabu. Natti bishii. Abo elila guddee kama isii raafuu sinaaf beeka naagala guddee akkaawuntii ma isii raafuudhi isin akkaawuntii hin qabdi kan isii raafuudhi kabbaa manaatii miti kan ishiin hin qabdi ila ishiin hin qabdi. Anuma ishiiti Oromiyaa hidhatte Oromiyaa baankii hidhatte. Manaa naa ergaa jira asii manaa qaba. Kan ishii kan ani kiyya isin erguu hin danda'a maal intini qaba riisiitiidhaan ergitu waan ta'eef anis kennuuf hin danda'a rakkoon qabu. Akkaawuntiin qaba ergaa jira Oromiyaadha malee asaatti inni hin qabu. Dhagaan jira. Akkasii. Okay. Asabsiisa. Jarjaran qabu Jamila. Habibti. Mimi komo maqaan keenya jettee. Kumbee Raggaasaa. Kumbeeko waanuma abdiin sitti hime hunda nutti hime. Uummanni siin jedhe akka nambisiin. Gamara. Abdii waan inni naan jedhe jechuudha. Yalla. Sagaleen dhagaa. Miyuuti irraa kaasii sagaleen kee hin dhagaamu. Dhagaamaa jira? Amma dhagaama. Akka eegallaa abdii waan inni naan jedhe. Ani micayyoo kana goddanyaa kiyya turte micayyoon kuni na biratti boqonnaa baatee turte. Ani micayyoo kana waan akkanaan goone micayyoo kana yoo anata malee ana yoo ta'e malee warri meediyaa irraa haasa'aa jiru sobanii birriitti nyaachaa jiru malee micayyoo kana reeffa isii galchuufi moti. Kanaafiyyuu eessumayyuu hin deemini adabadhuu toozim jedhii taa'ii ani reeffa ishii boola irra waggaa gala siifan dawwalaa boolatti dhuftee fudhatta. Maallan ishii immoo amma na bira jiru sin jira kaan bakka geechite hin beeku amma na bira jiru hin jira naan jedhee ture. Ishii jedheeniin kaa walii gadi deemuu ishii jedheeni walii gadi sin deemne zim jedhe namni biraa immoo. Abeet. Itti fufi. Ishii jedheeni waan akkanaa kana fudhadhee bakka ishii ani bakka wanni ani barbaadu gumaa ishiitis mootii ani reeffumti ishii akka Itoophiyaarra naa galu. Ani qabeenya qabu qabeenya kanaani ani kana hojjedhu carqaa hojjedha jiyaan 3,000 nyaata jechuudha. Isaan booda isa keessaayyuu manni kiraa 2,000 kaffalaa birrii 1,000 naafa. Gammachuu akka gootu. Hojii kana keessa har'aan erga gaafa ishii waan akkanaa dhagee bakka hojii sanis hin naqne. Ani waa hojiin akkamittiin hojii deemuu danda'a nan bakka zim jedhii abuura dhuffadhu nam tokkoo fi silkii kana nama silkii nama tokkoon kaasini. Bakka silkii nama tokkoon kaasinii too yoo sii danda'ame zim jedhii too taa'ii. Reefishii si warri immoo si dawwalaa jiru kun warra meediyaa irra hojjetanii meediyaa birriitti nyaatani malee warra reefishii si kanaafiyyuu nam tokko jalaa silkiin kaasanii yoo nana ta'e malee reefishii si dhufuu hin danda'u. Naan jennaan ishi bakka ani wanni nani barbaadu bakka kadhadhee tirreen awwaala bakka reefishii bichaanaa fi beeksisaanis immoo waan qabnu ofitti gurgurree in awwaalanna bakka jenneeni ishi jedheeni malee ani wanni inni beeku hin jiru micayyoon kun waggaa 7 silkiin aadaa wal silkii ishii fi silkii biraatu ta'e hin beeku ani daraggadhee gaazexee keessa galee imimmaaniifuu itti dubbachuun dadhabee gisee ishiin waan akkana naan jettu ergasiin booda deebisee kaardii birrii 50 guuttadhee silkii ishii achi mokkoraa fi silkiin hin waama naa kaasuu didanii bakka silkii ishii hin waama omtuu naan kaasu sagalee ergee fi nama bira deemee nama barumsa qabu bira deemee barreessee fi ani yaadda'e. Bakka maaloo lubbuu koo animna yaaddee waan akkanaa kanarra silan jiruufiyyuu maaliif nagattee bishaanitti nagatteetu waan akkanaa kana hojjetta deebisii naa dawwali jedhee barreessas ergeefin ture barreecha fi jechuudha namatu barreechee naa ergee fi ani barumsan qabu waan akkanaa kana ishiin naan deebisne achumaan cijjettee gaafa guyyaa aduuroo kalee malee dheengaddatti hawanyuu jedhu bakka obboleettiin kee biyya lafaarraa boqottee reefishiin dhufa beeksisa keetii dawwalii fitoo. In dhufa namni bira nama tajjeese abdii ajjeese jechaa jiru abdii hin beeku hin jedhin abdii nan beeka jedhi malee abdii hin beeku jennaan
reefishii si dhufuu hin danda'u. Ji'a jaarree taa'uu danda'a, waggaarree taa'uu danda'a. Wayin immoo achumattuu awwaaluu danda'ama naan jedhe. Maaliif immoo reefishii akka cufu maalan barbaade garuu hin nyaadhu obboleettii koo kan ilmoo ishii dhaltee ilmoo ishii ilaalu ijaarrattee mana ishii ilaalu. Bakka yoo guman biyyarree deeme boolla ishii sana laala bakka bootaa ishinitti awwaalamte san garaan na jabaata kanan jedhuufi malee odoo bakka barbaadetti awwaalamte obboleettiin koo kun hin argadhu wal jettee too nan argitu ani ishii arguu hin danda'u. Ishi kana barbaadeni bakka ishii bakka waan ati jette nan dhagaa bakka ishi reeffa ishii bichaanaa fidi nama biraa jala silkiin kaasu hundumaan dhaga'u jedheen har'a abbaan koo kalee guyyaa kalee ganama sa'a lamatti manaa ba'ee galgala sa'a 12tti kotteedhaniin bakka danda'ameef taaskii yaabbatee bakka immoo birriin itti hanqate immoo kotteedhan deemee na bira ga'ee haati kiyya immoo birishiinii taatee ammoo xaxarii qabdi jedhamee as xuquraan bassaa miti kaatita 12tti naa barreessanii birrii baay'ee na gaafatanii haadha koos mana marfee kanan geessine haati koos sabala geessatan jira torbee lama dirasii na bira teessee Addis Ababaa keessatti na bira teessee na biraa gad deebite haati koo inni bamti haadha kootitti du'a kana kalee dhageesse haati koo amma du'a irraatti lafaan of qaxaqqaxxi kanaa jechaan bakka waan abdiin naan jedhe ishii jedheen. Okay, kanaaf iyyuu wannan ani balleesse ishii anan jedheem kana sinii uummanni Oromoo mara dhiifama naa godhaafi bira naaf darbaa wannan ani kana jedheef jechuu. Abshir. Abdiin mucattiin jaalallee kooti siin jedhe. Jaalallee koo naan hin jenne haadha manaa kiyyaan goddanyaadha. Goddanyaatiyya waliin hojjanna sila ta'eef guyyaa hojjatte riftii ishii na biratti baati. Inna maallaqni ishii haadha manaa koo bira ol keewwachaa turte maallan namni ta'e na bira hin jira uffanni ishii na bira hin jira. Anis kaasafiin ture bilbilli ishii kun maaliif si bira dhufe akkamitti bilbilli ishii kun waan si bira dhufe bilbilli ishii na bira jira waggaa duutu jedhee gaafannaanii. Madaam biratti duute madaam ta'e wanna isaa hin beekamne garuu siin dawwalaa amma borga nama siifan dawwalaa ammaa fi nam tokko jala silkiin kaasin jedhee kalee galgala naa dawwalee ture biraa galee ani kaza achumaan gara mana kiyyaa deebee galee sulultaa waan argadhe fumaa argadhe gara mana kiyyaa si deemee si galee kaza faazeriin kalee lafa sa'aat galgala keessa sa'a lamaa na bira ga'ee bakka danda'ameef taasiyaa bataa bakka dadhabetti immoo kutteedhaan hin deemaa na bira ga'ee kaza isaanis immoo waanuma akkanaa kana jedhee akkana sin abdiin beeku jennaa micayyoo kan argachuun inni bakka hin barbaadu micayyoon kootis naan galtu ani ittiin sunii gaddeemee lafa lafee waan namni ittiin irraa fudhadhuuf sin qabu dhiira tokko ilmoo dhiiraa firee dhiiraa guddaa tokko qabee hin qabu mucaa obboleessi keenya dhogga fatwaa qabna xiqqaa macara malee ani waan namni ittiin ishee argadhu sin qabu gumaa ishees immoo waaqayyo naafaa barbaadu malee ani abaluta ajjeese jechuun barbaadu yaa ilma koo reeffi ishii bichaan akka gara Itoophiyaa irra naa galu jedhee abbaan koos boo'e amma aduu har'aatitti bakka walii gadi deemna beeksisni keenya asii biyyaa boo'aa jira asii rakkachaa jirra kanan jechuudha. Barbaada malee ani reefumti ishii erga sin akkana ta'e ani silkii abdii arraan kaasee hin kaasu. Okay, obboleettii koo gaaffii tokko sii qabadhiifama. Abbaan dhufanii TikTok irra taasisanii turanii guddata. Okay, isheetu irfooniitti fayyadamaa jira maal jettanii? Abbaan dheengadda dhufanii nura abdii taasaa turanii. Oromoo baga dhageessanii amanaa isinitti ta'u waan kana siifan abbaan dheengadda dhufe silkii dogoggoraan qabatte taaka gammachuu Oromoodhaaf barii godhiga 21 duwwaa tokko 58 walanii isa gaafadhaa. Yaa abbaan barkaleessa sa'aatii 2tti dhufe an hordofaa ture siifan. Kanaafuu namni miidiyaan abbaa miti jechuudha. Galee jira isaan maal abbaa keessatti natti bilbiltu ilmaan shukuree natti bilbilinaa warra Dubaay. Ooy isinitti hima. Abbaani rashu abbaan ka dhufe galgala sa'aatii 2:00 baatirii nu jalaa cufamee sa'aatii wacaa kana qoyya anatu gaafata. Dhaggeeffadhu obboleettii koo abbaan kee kaleessa guyyaa bakka itti dhiyaatte kanatti mana abdiitti dhufaniiru. Abbaa biraallee bitee jira jechuudha. Mee qoy siifii irratti dabalama. Barbaada barri siifan. Qoomee tasgabbaa fachaanii torkiin irratti qabeera isaan haasaa deebiin qoy. Siifan akkam oltaan ganni. Noor falmattu.
Mee qoyyi dhiifama baay'isina. Rabbi jedhaa gaaffiin baay'isina. An dhiifama naa godhaa malee gaaffiin kun baay'isina. Nam takka qofti. Gaaffii miti bar siifan gaaffii hin qabnu nuti waan tokko qofa dubbadhu. Falmattu dhiifama okke dhiifama lubbuuti kanaa rakkisu rakkatu. Nuti imbaasii jirra. Mucaan inni shakkitan sunis dhiyaatee jira waan ta'eef yaa Oromoo amma waan tokko adda baafattanitti maaloo uumaa tokko murteessina ammaaf. Daqiiqaa muraasa qofa nu eegaase. Obboleettiin kana dhaqan bilbila nama tokko hin kaasiin kan jedheen nuyi irratti daawwallee jenne irraan akka ishii nama dubbachaa jirtuu fi kan nuti namni 11 teenyeetti dubbanne samaayif midiriidha. Tokkoo miti walitti iyyuu hin dhufu. Waan abdii namni dhaggeeffadhu falmattu waan abdii kaleessa dheengadda jedhe dubbataa jirtu malee waa'ee dhiisi. Kan abdii dhiisi kan nama hammatti dubbadhe no kan kiyya siyaasaa rabar kan nuti namni 10 teenyaa hammatti dubbanne koo kan biraadha. Muchatti gasti muchatti. Kanaaf iyyuu sin nuti maal haasofne ree falmattu nuti obboleettaa Tole tole dhiisaa jarana waan isin dubbachuu dadhabde siifan isin ammallee dukkaneessee jira ganni. Hello. Wayyee hin dhaga'amu. Na dhagaa jirtuuni siifan. ta dhagaa gaa'e. Na dhagaa jirtuu ijoollee na zalartan uummanna zalartan na dhagaa jirtuuni. Eeyyeen dhaga'ama eeyyee yees. Dhugaa barbaaddu miti ijoollee dhugaa barbaaddu miti. Dhugaa barbaaddu miti. Waa saamaa jira. Dhugaa barbaadaa jirtu miti. Yoo dhageessaa jirtan. Dhugaanii amma ammaatti waaqaa fi daqiiqaa muraasa boodatti nu bira jiraani. Kanaafuu oduu abbaa argitan dhaggeeffatina hundi keenya isin mana teessanii jirtu nuti aduu keessa gubachaa asii fachi walii galee deemaa xumuraa jirra. Daqiiqaa muraasa nu eegaa ajandaa yoo barbaadan immoo ajandaa barbaadaan nu jedha nu dhaggeeffadha daqiiqaa muraasa nu eegaa gubachaa jira nuti asirratti gubachaa jirraani adaraa keessa nu dhaggeeffadha. Haa ta'u. Salaamu alaikum. Dhageessanii nu dhaggeeffadha adaraa keessan daqiiqaa muraasa nu eegaa. As keessa jirraanitti waan jiru dhugaa jiru sinitti himnaani gaafa dhufne sinaasuuf sinnaani jaras akkasumas hin firiina laayifirratti firiina bakka nu dhaggeeffadha daqiiqaa muraasa dhaggeeffadha ijoollee nuti as keessa jirra nuti olii galee deemaa hojjetan deemaa jira olii galee deemaa jirra ajandaa barbaadan malee bakka kun tiikki nukaa nu eegaa sin eegaa bakka waa'ee bira dhiisaa bakka nu eegaa bakka. Gastuma kana yoo cufan maal ta'a? Maaf cufna. Gastuma kana yoo saayifan yoo cufte maal ta'a? Maaliif? Please gastuma kana yoo cufte maal ta'a tumtuma kan maadha bakka gana kaleessa irraa sanitti namatti nu ergitan miti kana walii gaddeemaa irraa haduu hin jenne maal hin jenne hundumtu keenya yoo kana iddoo kanatti inuma deemaa jirra gastuma kana yoo cufte maal ta'a tumtu? Moo waan biraa bakka yoo ajandaa barbaadan nu jedha dhugaa barbaadan immoo tan bakka nu dhaggeeffadha dhugaa. Qoy gastiin cufamu maaf barbaadan si miidiyaa irratti dhufe miti jalattiin dhufe. Eeshi banamee maal hojjetan bantanii maal hojjettu nuti sinitti himnaan nu dhaggeeffachaa dhugaa eegaa jirraati dhugaa sinitti muudhaaf qophoofne jiraati edda ganama bantanii maatii fidanii gargaarsa miti amma waa'ee gargaarsaa miti waa'ee dhugaati kan barbaannuun dhugaa sinitti himna bakka ijoollee kana hojii keessa dhiibnee jireenya. Uummanni kun hin beeku bargammee komiira keessaa bahe dhugaa qabdanii dadhabdanii jirtu dhiifamu. Nuti amma miira keessa jiru barreessi nu dhaggeeffadhaa jenne garuu kanas toofamaa jiru kan biraa kanaa saa'u kan biraatiin nuti soba miti kan dhugaa waan barbaanne qulqullina waan barbaanne qulqulluudha sinitti deemaa jirra dhufaa jirra uummatatti gabbaasaa jirraani. Ayyee naasofnu bakka maatii waa takka hin finnu mana akkasitti baneen taa'ee isin eeggeedhaaf shirra. Naa tokko naasofnu naa amani. isin Egaa akkas ta'e ilaali siifan. Abshira goota Gastii cufaa jechuun kan keenya ilaali gastii cufaa jechuun keenya irraa bahe cufii bahii miti bakka ajandaa kana dhaabadha bakka ajandaa gargaarsatis ajandaa naamuna kana dhaabadha malee gastii cufii bahii isin jechaan jiru mulu ajandaa kana dhiisi bakka ajandaa kana dhiisa. Nuti koo reeffi dhaggeeffadhu waan nuun jedhame reeffi ijoollee aggadamee jira jennaan fatuuko falmattu ijoollee kanatti reeffi akka jara falmattuutti hin kennamne aggadamee jira jennaan iyyuu hiigalee. Maaltu aggadame? Akkasii miti siifo sin nu gaafadhaa. Reeffi mucayyoos waan aggadame hin qabu. Namni reeffa mucayyoo fudhachuu dhaqes hin jiru. Imbaasiirraas wanti xumurame hin jiru. Wanti achirra haasa'amu wanta jiru samaa hin midiriidha siifan. Amma nuti dhufnee sinitti nutti uumaa tokko dhiisaa kan namni siniin jedhu. Nu gaafadhaa nutti daawwala. Ayyee sineenaa beenaa rakkoo bakka maatii sin qunnamne. Achuma jirra eessatti deemnaa nuti Achuma jirra barri. Aduun nu nyaachaa jira kan odduma sanitti.
galatoomaadha. Eshi beena rakkoon hin Isinis jiru. rabbi isin haa gargaaru. Garuu wannummaan siifan faa akkasirra taa'anii godhaa jiran nu gargaaraa jenneetuma. Kanaafuu rabbiin isinis haa gargaaru itti fufaa dhugaan isin bira jira. Efi rabbi bira jira.